Atummaan gammadi boru ganama sirriitti hin dibadha. Qirsillee rifeensa yoo feete niin gabaabsaan ganarra yoo barbaadde. Garuu rifeensa kiyya hedduun gabaabsu. Sitti mul'atu malee. Noon gabaabsiin kana tolfadhu kanniin bakka kana. Asii fi as. Kanniin malee akkanuma dhiisi rakkoon qabu bareedaa akkanatti. Okay. Ganama kararra biraawuniin godhu. Ani ammoo takkaa kararra jijjiiree laayivii seenee hin beeku. Keessaaniin itti sii dawwala sanboota ofirraan jira. How about that? Gammachuun ta'e akkaan seecha dibadhu dibadheetiin footootti hiree footoo si ergee keessaanis si dawwaleen ittiin haasofne akkasii quuftee akkasii firraa gurraacha dibadha. Akkamitti? Haya. Waan tokko osoo hin godhin ofii kan keetti of dabbartaa bar. Bakka yeeniin dibadha. Okay bo. Koomantii banaa guys come on. Mooditoroonni warri koomantii cufan banaa. Gaddiisaa. Gaddiisaa gaa'oo. Wallahi waan mooditara takka ittiin sinirraa fudhatanii beektan isin. Yaal deeggartoota warri mana kan keetii mooditarri mana kan keetii deeggartoota kiyya akka taate argitaniiti. Irraan kaasaame amma wayin itti dhiisaa qo'ee fi koomantii banuun hin danda'an. Nama cufees ni beekame wallahi akkaan isin kabajee mooditara isin kannatti kabajaan as deebi'aa. Deeggartoota warri mana kan keetii deeggartoota. Nama cufees ni beekaa namummaan an kabaju beekaatiin itti dhiisee bani deemi koomantii. Maybe ni torkiin istaafachuu ni danda'ati bani. No, eenyu godha. Amma dhugaa ifi harka baasi. Odoon ani keessa deemee ilaalee sirraan fuun. Wallahi. Bakka isaa harkarraa baasi. No. Ifi xiyyaa keessa deemee ni ilaala. Allaaleetiin isinirraa fuudha waan akkanaa yoo godha. Keessa deegdee akkamiin ilaalta kanaas cufamee gizee cufamu gubbaa kanaa sitti agarsiisa bar. No, wallahi keessa deemtee ni ilaalta. Mooditara nama miit godhe nama gad darbe maal. No, gizee koomentii cufan hin argitu. Gizee nama miitu godhan argita malee. Ayyee hundaafuu haariitti mooditara nama hundarraa kaaseetiin sababaa kanaaf jecha sanbooda namaan ani itti amanu nama takka waan. Duraanuu akkasitti hin gannaa. Firii jaalfaati loo. Akkana. Soo waan ofiitiyya. Aboo. Chaarjiin fixuu ga'ee gaafa. Wallaa ijoolleen mana kiyyaa kunillee bar chaarjiin fixuu ga'ee gaafa dhumee naan jedha. 17. Chaarjii fixuun gannee gaafadhu. Amma baruun bataan diimeeffachuu deemee jechuudha boru. Naa waliin yaadanii bar ijoolleen tiyya wallaahi. Naaf yaadan malee. Wallaahi naa wajji yaadanii. No. Waan ofii ta'u garuu har'a namni maal dhagee namni humni lama taa'ee na laala geelee. Maal jechaan oolte uummata har'a akkaan waanjuu eeggachuu jirani. Uummanni bakka maal masii godhanaan jedhanii wallaahi naa waliin. Kunuunsi jecha rifeensa diimeeffachuu deemu. Uummanni anaa waliin yaadutti jiran. Amma abaaboo siifin arga. Hagama ibsi shaatii fi maakiidha uummanni hara baafate. Uummanni amma jechuudha laal xiyyaaftan ta'e tana yaadutti jiran bakka hawwiin isaanii bakka maal masii godha. Okkee ayyee boru kararra jijjiirradha. Iftaan ammoo surprisii qaba. Garuu listen surprising na dhagee waan ofii. Live irra ol hin baasu hin postatu ni qabaata. How about that? Hin qabaana? Ni qabaata surprising ni qabdaa garuutu ol hin baasu miidiyaa irratti. We good? Ati maala dhoosita qoyaan jaartii dhoosaati meeqaa faadhaan kana dhoosituu bati. Ani jaalalan beekuu siin hin jenne ammoo jaalala sirraa hin barachuu jira. Live irra gaa'elli akka isii hojii haasa'u jiru maali dhoosita maala dhoosita an jaartii meeqaa kana dhoosita. Nama 2,000 na laalu jira nama 2,000 irratti siin jiru jira. Argee bar maala dhoosita. Maaliin si dhoose? An maala dhoosuun barbaachise. Yaa Rabbii. Bar kanatu iyyuu biraan nama fi ilaalli. Gizeen jiran miti fiigina godha bakka fiigi. Ijji namaa gaarii miti. Ijji namaa gaarii banii aadam sii galee akkuma kan. Ijji namaa gaarii miti kun sapiraayizii kooti kabar. Ijji namaa gaarii miti ayinaa garuu sapiraayizii kooti bar. Asliin maal jedhe qoy. Awoo yoo shooppii yoo argate please brown naa video hojjee. Wala jaawaa. Asliin maal jedhe. Na gubee namichi kun illee. Yoo si mijjaa.
Wallahi kuno asliin illee yoo jaartii bira qabaate malee arguu qabna jedhaa jira. Karama shoppii yoo gadi haala gootee shoppii moo birte. يعني أزدا تسكو أبشر ونو Karama brownie براون يا ديما دون تاني براون goldii san يا goldii san ونو آية بل jaartii too ajajee jaartii tiktoo Asliin gaalaarii naa guutaara. haadha manaa qabaame haadha manaa لا الكونو haati إكسبرين manaa ajaja irra keessee هذا مناتي أجيجي وجران سارنا كنت ورمو أستر تاجيلي ويزري Ati lammaffaadha saniif si dhossaa no wallahi. أنيو سنجاكن Jala kana namni naan jedha hara garaa na gubuufi. Ani dhaga wabbaan barbaade osoo ummaan isaatu iyyuu dhuftee waan akkanaati naan jettee haga isarraa waan takka arguutti ani nama. Aslii kiyya galatoome qaalii koo. أكنا تاتون برابر نكون No ani nama no an jechuun hanga isarraa waan tokko arguutti yoo isarraa arge hanga isarraa waan takka arguutti never ani nama. Garuu isarraa waan arge ni nama. Waan inni naan jedhe na naman. amma kun ayyeen qalamni dhufu jira dibachuuf hin deema shiraak kun ola rifeensa kiyya akkuma agartu kan amma rifeensa kan qalama saniin dibuu deema Dubbo osoo qalamni dibdee rifeensi kan keetu tokko falal sii bareeda wal sii qixxaata lal taata lal abaaboo biraa. ililli birraa awoo ayyee dibadheen beekwaan sii hime kana duraas yoo rifeensi kiyya waa ta'e fi rifeensi kiyya lallaafaadha. Ijo hinkaa lubbuu jala makkaadhoon badin. Ay qorraatu jegnaa ta'e maal taate rabbi jedhiiti. Ganaa waamee kan nu eeggata bosona seenuun nu eeggata ilmoo horachuun nu eeggata saba kanaaf uummata kanaaf of kennuun nu eeggata ilmoo teennaa jiraachuun nu eeggata bizuu nagar fillafiitii kenna waa gudda jira dildila guddatu jira hayi maal taate jabaachuu qabda malee lubbuu. Kanaafuu jabinni Anani mataa sodaatee haa kana boottee jettee lubbuu maal taate kanaan uummanni kun abdii qalama mataa dibachuun beekama jechuudha waan ofi. Jabinni kiyya qalama mataa dibachuudhaan beekama. Wama kamuu daffaruu qabda bakka wama kamiiyyuu. Wama kamiin waan ta'e kamittuu irratti iyyuu bakka daffaruu qabda bakka self confidence waan jedhamu isa horachuu qabda. Self confidence I have to have that self confidence. Yaa. Okay. Aya. Uf ta'uu nu mataan isaatu bar qabeenya. Okay amma giseen dibadhe ni gammaddaan. Akka gaariitti gammada akka gaariitti. Garuu bakkuuttiin sa'aan deemtee jirtu shooppiin cuccufaa sa'aatan. Yoo micaan dhabee dhufe akkanarra laalle okay. Itti himee bilbila itti himee dhufaa jira. Piroomisii jettee miti piroomisa kan keessan borumatti geeffatta rakkoo hin qabu. Boru hogguu sana Guys akkaawwantiin kiyya kun haarayaa namni na jala jirtan hundi keessanuu fooloo naa godhaani. Ka wannoodha boru jette rakkoo hin qabu boru dibatta garuu yoo amma jiraate amma osoo dibattee na biratti akaawuntii tokko qabaachuun gaarii kabiraa banadhuu naan jettee bakka hayyee jennaan anumas siibanii sii guddisaa naan jette yoomi guyyaan naa guddisuu deemte. Lubbumaan rakkoo qabara. Namni gara haasawa afaan simuru kuneen. Asli naqaqqata namichi maraate asli. Jiru namni gara haasawa afaan simuru kuneen. Namni dirqii sinuun gata tureen. As gaddidoo. Urga gaafa si jaaladheeti maal akka ta'e hin beeku kan sa'a 24 kan qara miisenjeraan naan dawwalle naa dawwalaa maqaa injiraa miti maqaa garagaraa lubbuu maalii waan akkas akkasii. Andaranii waan qabne hundi amma na barbaadu eegalte Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanadaa, Jaal Faadiloo miisenjera kiyya silaasi garsiise bilbila. Ati maal jettarre ati jaartii jabduu duuba kan jettu. Nan beektu barati jaarsa kee kuruu kun. Galatoomii jamuuti yaa ulfaadha bibti. Nama takka jalaan faasu. Nkaasin jalaa. Bakka takkaan jaartiin tiyyee naaf tasilaa nama hinaafsisuu qabna malee ni naaf Yookaan dibadhu yookaan yoo hin dibatini dhiisi lubbuu dhiisi. Akkasitti waan ati gammadaa gootutu natti tola maal taate lubbuu maal taate rabbeedhi waan gammadaa gootu yoo wanti tokko sin gammachiisu dhiisi wallaahi hin godhini dhiisi. Dhugaa feetaa waan ofiiti. Wallahi qalama diimaa gammachuu ta'e ati as gammachiisuuf hin dibachaa jira malee ifii xiyyaana gammachiisee dibachuutti hin jiru. Tana beeku. Because takkaa dibadhee hin beeku. Narraa deemamoo narraa hin deemuu hin beeku. Garuu ni Naan jijjiirra. lubbuu rabbi hedhiiti anuu yoo dheen gadame kee ajii birrii meeqaan biddibanni jenne maqaa keetii jecha maal jedhamti.
Apa sampai kia jete dubata Rabbi si ustadho. Asli kee galatoomii qaalii namaa ulfaadha biibii shukran maa gassarti. Doktor akkamis salaam naan hin jenne soddaa dhufe. As jala seenee gutakkallee assalaamu alaikum doonaan hin jenne. Hayyee doktor. Godhu san gadi baasuu qabaa uummata irratti. Sanuu doon ni beeku. Halkan kaniin ammana isaa dhaqee akkasitti waa meeqa guutee fi biraa deemu. Amma ilaali warri koomentii kunillee kafna godhe ilaali. Soddaa jeen. Gurraacha malkaa. La sapiraayisii si godha jedhe gaayis. Garuu sapiraayisii ani immoo uummanni hiyyaa arguu qaba hin jaal. Because uummanni kun baay'ee nu waliin dadhabee. No, waan ofi. Arguun qabdu. Doktor. Maal jechuudha? Baabaa. Wallahi anillee sapiraayisii waan addaa kana si qopheessee jira. Maatii wajji yaadee. Inshallah waan addaa kana si Isa wallahi. No. It's not necessary. Okay? What? It's not barbaachisaa miti amma. Isinuma isinirraan eeggamu nutuma bakka don't worry. Laabsaadha. Kanaaf nuti walii yaadeera bar. Haa? Bakka fakkaa fudhatan dhaxxanii sapiraayisii. Uffata aadaa san nu erguufi? Rakkoon qabu uffata aadaa kamiin barbaadda si erga. Uffata aadaa Harargee. Aadaa Harargee rakkoon qabu. Ka arsii honfeetu lubbuu ana Harargee miti bara arsii da'an. Ka arsii honfeetu Hin fadhu. baalee moo arsii feeta. Lachuu tokkumaa ka arsii uffanni dhiiraa. Haati seenaa asliidhaaf hodhisiiftee kana siif godha ka asliin piroofaayilii irraa qabu kana. Ajablelee waan akkas tole nagar. San sii godha. Baay'ee dheengadda gaafa sirba aadaa arsii sirbite baay'ee qalbii kiyya hatte. Agartee? Yisii? Hiyyaa addunaan jetta ani immoo yaadee agartee feesbuuk hundarra gaddisee viyuu isaa agartee viyuu namni meeqa akka daawwate viidiyoo sun. Yaa argitee miti injiraa miti. Ani waan feesbuukii kan keetiif tiiktookii kan kee jedhallee jiru. Aslii. Arsii mabichaa jedhaa baraanii. Agartee dooktar narraa dhorki gaati. Siigalee. Maal narraa dhorgeetaan? Maal narraa dhorkeettaani ni beekaree asliin hangam takka akkaanan si jaaladhu. Soddaan ni beeka. No baraan jechuun homa tokko bakka waan qalbiin tiyya feetu wayii sirraa barbaada malee jibba keen qabu barlubbuu. Kun ammas hiriyyaan kiyya yoo arkee ni fidaa. Arkee yoo fide kun ammaan dibadda amma dibaddeetiin dhiqadhee sitti as ba'a. Shal godhe maal qaba silaa rifeensa cirachuu baadde amma rifeensa kiyya qallaan hin cirree bara. Haaraa bareeda rifeensi kan kee. Hin ciree bara niin gabaabsee bara wallah. Laa bareeda wallaahi. Waan cirameen fakkaatu gaas isni jijjiiramee jaalfatii lolaan waan ittiin jijjiiramne. Hai viidiyoo kiyya ka duraan ilaale kan ammaa ilaale rifeensa takkaami wallahi niin gabaabse haafitti. Nanumaan ittiin jijjiiramne. Istaaluma kiyyaa istaala kana ciradha waan ta'eef isinitti waan jijjiirameen fakkaata. Nanumaan ittiin jijjiiramne. Doktar sirraa hin dhorkanaan jee doktar kiyyaa waan jiraatu bulee ati doktar ati haqa dubbattu hogguu kaanuu haaquma dubbaddu dhuguma dubbaddu. Bakka silaa nama hinaafsisuu qabnu nama hinaaftee kun onnee ofiiti akkanatti kun akkana waliin jirra gaa doktarri. Diqqashoo qannasee. Okay. Diqqashoo qannasee garuu waan jijjiiramne alatti waan jijjiirame wayitu natti hin fakkaatu. Kaameeraa waan zoom fi godheeffammaas. Faamilii taaptaaf godhaa kuma dhibba haa gallu. Taap godhaa. Gestii miti qaaliiwwan kiyya salaaniin galchaa. Gastii miti gaayis gastii ta'ee namni ergataa haa qabu. Gastii miti faamilii bar. Inni illee mana ofii ani illee mana kiyya jira. Taaptaap kuma 500 naana qaba akka. Faamilii taap godha jabaadhaa.